Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota maatiiwwan miidiyaa Kiloolee. Odeeffannoo wayitaawaa guyyaa har'aa qabanneen hamma dhuma qophiitti turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Deeggartoonni Faannoo garichi sochii waraanaa akka dhaabu gaafachaa jiru. Qabsoon Faannoo uummata Amaaraa akka hin fayyannee fi uummaticha gara dukkanaatti geessaa jiraachuu deeggartoonni isaanii cimsanii akeekkachiisaa jiru. Garicharraa homtuu akka hin eegamnes abdii kutataniiru. Yakkoota sukkanneessaa gareen Faannoo uummata Amaaraa irratti raawwachaa turee fi raawwachaa jiru ragaa guutuu of harkaa qabnaa, itti gaafatamni seeraa fi seenaa jiraachuu qaba jedhanii miira gaabbii fi aarii guddaatiin ibsachaa jirus. Garichi aarii guddaatiin ibsachaa jiraachuus odeeffanneerra. Garichis gandaa gandaan wal qoodee wal fixuu fi wal irratti duuluu akkuma itti fufetti jira. Odeeffannoo dabalataan godina Shawaa Kaabaa aanaa Daarraa keessatti gocha gara jabummaa Faannoo fi garee shororkeessaa shanii tarkaanfii cimaa fudhatamaa jiraachuu oduun keessoo nuuf ibsiteetti. Gareen opereeshinii raayyaa ittisa biyyaa boqonnaa tokko malee halkanii fi guyyaa hojii jabaa hojjechaa jira. Gochaa fi hawwii shororkeessitootaa diiguun waadaa nageenyaaf galee itti fufsiisuun akka tarkaanfii isaa dudduubatti hin deebinee jechuun ajajaan raayyaa ittisaa garee kanaa Koloneel Gaaddisaa dubbateera. Tarkaanfiin tibbanaa garee finxaaliyyii kanarratti fudhatame kasaaraa namaa fi meeshaa guddaa fiduusaas eeranii jiru. Egaa dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota maatiiwwan keenyaa qophii qabannee jirru asumarraan golomnaa yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma.